Makaba ilma afura kullu waaqa tokko amiin. Dandi shiduga gaafadha ishiras deddeebiyaa lubbu keessaniif boqonnaa argattu. Kitaaba raajicha Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Seraan undifame fakkiin karaaniyoon innoo ijaarame ijjiiti maanashee beekuun gammachuudha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon dhugaadha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon dhugaadha. Ijaarsi maanashee seraan undifame fakkiin karaaniyoon innoo ijaarame ijjiiti maanashee beekuun gammachuudha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon kennaadha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon yoomuu kan jiraattu boruus ta'e har'a baraan kan hin banne amantaa araara kan waaqni jabeesse eenyuutu xiqqeessa murtaatu nuuf kenne eenyuutu balleessa. Ijaarsi maanashee seraan undifame fakkiin karaaniyoon innoo ijaarame ijjiiti maanashee beekuun gammachuudha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon kennaadha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon Abboota ilaalaa irraatis baradha amantaa isaanii qabadhaa jiraadha jedheetu barreesse raajiin Ermiyaas wangeela isarraa dhaqiitii dubbise. Ijaarsi maanashee seraan undifame fakkiin karaaniyoon innoo ijaarame ijjiiti maanashee beekuun gammachuudha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon kennaadha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon dhugaadha. Dhiiga lolaasee noononneesi namoota eebbisee jaalalaan jabeessee raajootaan himamee inni dubbatame Ermiyaas irratti dhugaan barreeffame. Ijaarsi maanashee seraan undifame fakkiin karaaniyoon innoo ijaarame ijjiiti maanashee beekuun gammachuudha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon kennaadha hunduu yaa hubatoo tawaayidoon dhugaadha.
Nagayu badu duga danjiradu Lape nama nadu tawaido jimsadu Tawaido nugada lape tika badu Jimi nana badu doma midak badu Jimi nana badu doma midak badu Ijar simanashe seranun befame Fakihin karaniyon inno ijarame Inchiti manashe bekum gammachudam Undu yao batu tawaidun kennadam Undu yao batu tawaidun nugadam Ijar simanashe